Waboonaan adaallee sadii keessatti tarkaanfii fudhachuu ibsee godina lixa Wallaggaa aanaa beejiitti gantoota mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa ba'uun diinaaf ergamtu haleeluu beeksise. Godina Baalee lixaa bulchiinsa magaalaa Diinshoo fi gandoota aanichaa hedduu keessatti waraanni murna gabroonfataa PP maqaa gibiraan saamicha uummatarraan gahaa jiraachuun ifoome. Godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaagaatti murni bilchiginnaa qonnaan bultoonni konkolaataa tiraaktarii bitachuu qaba maqaa jedhuun doorsisni jabaachuun ifoome. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo keessatti waraanni faashistii bilchiginnaa namoota nagaa irratti reebicha raawwachuun dhaga'ame. Humnoonni Nuweerii fi Aanwaaq haleellaa haaraa walirratti eegalaniiru. Muddee 24,2025 ashama harka fuunee hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti na waliin turan afeerraa kooti. Waboonaan adaallee sadii keessatti tarkaanfii fudhate bal'ina oduutiif jaaldunyaa waan qindeeffatte qabdi. Muddee 24 barkuma 2025 irreefii gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti kaleessa muddee 23 godina Qeellam Wallaggaa aanaa adaallee 3 ganda cooman keessatti fudhateen humna diinaa du'aa fi madoon adabee qawwee irraa hiikee jira. Tarkaanfii kanaanis 3 ajjeesee 4 madeessuun qawwee ekeemii 2 irraa hiikee jiraachuu ajajaa waboo bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf addeesseera. Waboon zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa beegitti gantoota mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa bahuun diinaaf ergamtu haleeluu beeksise. Bal'ina oduutiif jaal magarsaa waan qindeeffate qaba. Muddee 24 bara 2025 qaxaleewwan ilmaan Oromoo kanneen qabsoon uummata Oromoo galma yaadame akka gahuuf halkanii fi guyyaa falma irra jiran kaleessa muddee 23 bara 2025 godina lixa Wallaggaa aanaa beegii ganda Xiilloo Abbaa Cirratti humni ittisa uummataa waboon garee badii gantoota mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an kana irratti tarkaanfii hadhaawaa fudhachuun du'aa fi madoon adabee jiraachuun ibsameera. Godina Baalee lixaa bulchiinsa magaalaa Diinshoo fi gandoota aanichaa hedduu keessatti waraanni murna gabroonfataa PP maqaa gibiraan saamicha uummatarraan gahaa jiraachuun ifoome. Bal'ina oduutiif jaaldunyaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Baalee lixaa bulchiinsa magaalaa Diinshoo fi gandoota aanichaa hedduu keessatti muddee 20,2025 irraa kaasuun maqaa gibiraan saamichi daangaa darbee uummatarraan gahaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbise tokko tokko rakkoo isaan mudate himani. Akka jiraattonni jedhanitti maqaa gibiraa da'eeffachuun rakkoon nurra gahaa jiru salphaa miti. Gabaa adeemnellee waan feene bitannee akkasumas gurgurannee akka hin galleef karaa seensa gabaa irratti waraanni sirna bilchiginnaa nu saamaa jira. Kanaan durallee saamichi maqaalee akka gibiraa, inshuraansii fayyaa fi kanneen biroon nurra gahaa ture salphaa miti jechuun miira gaddaan guutameen jiraattonni dabaluun dubbatu. Ergamtoonni impaayera bututaa suphuuf halkaniif guyyaa boqonnaa malee ifaajaan garaa isaanii qofaaf jiraachuun uummata keessaa dhalatan afaan qawween saamaa hidhuun dararaa ukkaamsuun gara mooraa waraana impaayerettitti guuraa fi gariin ammoo ajjeesuun bakka balfatti gataa turuu isaanillee irra deddeebiin isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo keessatti waraanni faashistii bilchiginnaa namoota nagaa irratti reebicha raawwachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaal magarsaa waan qindeeffate qaba. Muddee 24 bara 2025 borni maqaaf biyyan bulcha jedhee of dhaadessu bilchiginnaan qooda nageenya biyyaa eegsisuu waraana isaaqee hawaasaa irratti bobbaase nageenya booressuun dararaa akkan jabaa ta'e guyyaadhaa gara guyyaatti geessisaa oolaa jiraachuu himan. Haaluma kanaan aanaa Sayyoo ganda Qoree jedhamu keessatti muddee 19 bara 2025 waraanni sirna impaayera Itoophiyaaf olii fi gadi fiigan namoota hojii isaanii irratti xiyyeeffachuu duwwaadhaan jiraatan gaaffii seeraa tokko malee qabuun aduu keessa jilbeenfachiisanii reebicha hamaa irratti raawwatanii jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif himanii jiru. Namoota reebichi irratti raawwatame keessaa muraasni maqaan nu ga'e tokko Biqilaa Kumarraa, 2 Ayyaanaa Daggafee, 3 Naahom Abarraa, 4 Caalaa Habtaamuu kanneen jedhaman yoo ta'u namootni kunneen hirmaannaa siyaasaa dhaaba kamiyyuu kan hin qabnee fi namoota biyya isaanii keessatti kabajaa fi jaalala qaban akka ta'an jiraattonni itti dabaluun dubbatu. Jibbiinsi uummata Oromoof qabu ifatti kan irraa beekamu namoota jireenya isaanii fooyyeffachuuf olii fi gadi fiigan ilaalcha ija shakkiin yakkuun dhiittaa mirgoota namummaa irratti raawwachaa jiraachuu maddeen naannoo sana miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif himanii jiru.
godina bunnoo baddallee aanaa cawwaagaatti murni bilchiginnaa qonnaan bultoonni konkolaataa tiraaktarii bitachuu qaba maqaa jedhuun doorsisni jabaachuun ifoome. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina bunnoo baddallee aanaa cawwaaqatti murni faashistii bilchiginnaa qonnaan bultoonni aanichaa martinuu konkolaataa tiraaktarii bitachuu baannaan hojii qonnaa irratti akka hin hirmaanneef kaadiroota isaaniitiin akeekkachiisni itti gadi buufamuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Yeroo itti qaala'insi jireenyaa jabaachuun qonnaan bulaan sangoota ittiin qonna qotatan bitachuu itti ulfaatee jirutti murni badiin jireenya uummataaf yaaduu irra sadoo dhuunfaa isaaniif bu'aa siyaasaa argamsiisuuf dhama'an ajandaa ittiin guyyuu qe'ee sabichaa goluu gadi baasuun uummata yaaddessuu addeeffatan kunneen daranuu uummanni hojii qonnaa irraa akka abdii kutatuu fi shirri xaxaa jiru jechuunis jiraattonni onichaa miira gaddaan dubbatu. Qonnaan bultoonni aanichaa sodaa guyyaa loltoonni faashistii bilchiginnaa maqaa sakattaa waboon qe'ee isaanii keessa deemuun nageenya sabichaa booressaa jiranii fi hojiitti bahee hojjetachuun yeroo itti cimee jirutti ajandaa haarayaan kun ammoo itti yaadamee badiinsa sabichaaf akka gadi ba'uus yaaddoo qaban ibsatanii jiru. Dhiibbaa kaadiroonni bilchiginnaa nurraan gahaa jiran kun hin dhaabbatu taanaan nuti qarshii ittiin konkolaataa kana binnuus hin qabnu abdiin jireenya keenyas nutti dukkanaa'eera jechuun haala keessa jiranis miira yaaddotiin himaniiru. Humnoonni Nuweerii fi Aanyuwaaq haleellaa haaraa walirratti eegalaniiru. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Muddee 24 bara 2025 walitti bu'iinsi mootummaa naannoo Gambeelaa keessatti gosa Aanyuwaaqii fi Nuweerii gidduutti torbee darbee bifa haaraan eegale guyyoota lamaan darban akka qabbanaa'u ta'us har'a deebi'ee eegaluun baramee jira. Guyyaa har'aa muddee 24 ganama barii toora sa'aatii 11 irratti hidhattoonni Aanyuwaaq naannoo gosti Nuweer baay'inaan jiraatan bakka Tarfam jedhamutti duulanii lolabanuun wal qabatee walitti bu'iinsi kun deebi'ee ka'ee jira. Yeroo ammaa lolli kun jabaatee kan itti fufee jiru yoo ta'u gosti Nuweer humnoota Aanyuwaaq lolee of duuba deebisuun gara Itaang seensisuun baramee jira. Sababa kanaanis magaalaa Gambeelaa fi naannoo Soolan jedhamutti sochiin jeequmsa mul'achaa jiraachuu odeessi achiin dhaqqabe ni mul'isa. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu ammaaf qabnu kanuma oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.